walloo Oromoo rakkoo cimaa keessa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirreen Cinniitti waraanni mootummaa abbaa maatii 15 hidhuun qabeenya isaanii saame. Walwaraansi hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa fi hidhattoota Tigraay gidduutti taasifamaa ture hanga tokko qabbanaa'aa eega dhufee as poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa milishaa fi faannoo waliin qindaa'uun Oromoota Walloo gidirsaa kan turan yoo ta'u yeroodhaa gara yerootti haalli nageenya uummatichaa yaaddessaa ta'aa dhufe daa'ima waggaa tokkootii hanga manguddoota ganna 75 mana hidhaatti darbatamaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ifoomsan. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa lola kaaba Itoophiyaa naannoo Wallootti godhamaa ture qabbanaa hordofee Oromoota Walloo jumlaan qabanii waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay deeggaraa turtan jechuun manguddoota daa'immanii fi haadholii dhimma siyaasaayyuu hin beekne jumlaan qabanii hidhaa fi ajjeessaa jiraachuu maddeen keenya dubbataniiru. Lolli amma kaaba Itoophiyaatti geeffamaa jiru kana gaafa lolichi akka xiqqoo tasgabbaa'u jedhee humnoonni waloodhaa suni gaafa isaan of duuba deebi'uu eegalan namoota hedduu lakkoofsan hin beeknu namoota likkiitti lakkoofsa adda baafanneen warra odeeffannoo gahaa arganni lakkoofsa adda baafanne malee namni hidhamee jiru hedduudha. Wanni isaan itti hidhamaniif badii tokko qabaataniiti miti. Oromoo waan ta'aniif qofa qaama aangoo harkaa qabu kanaaf akka isaan barbaadanitti waan ajajamuu didaniif qofaaf hidhamanii dararamaa jiran jechuudha. Daa'ima waggaa tokkoofaatuun hidhamee Walloo keessatti dararamaa jira. Daa'ima waggaa takka, waggaa lama, waggaa sadii, manguddoo waggaa 78 kan sanii oliilletu mana hidhaa sana keessatti dararamaa jira. Manguddoo waggaa 70, waggaa 78, waggaa 75 kun hundi isaanii warra siyaasarraa bilisaati. Warra amantii malee siyaasa kamuu keessa, garee kamuu keessa hin jirredha. Sababuma waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa turen walqabate Oromoota Walloo badii tokko malee walitti qabanii mana hidhaa Awaashitti hidhamanii turan manni murtii xalayaa hidhaarraa bilisa jedhu kennee fi hidhamtoonni 94 gadi lakkifamanillee akkuma magaalaa Kamisee gahaniin qaamolee nageenyaa naannoo Amaaraatiin qabamanii galma abbaa gadaatti hidhamuu isaanii maddi keenya kun ibseera. Manni hidhaa Awaash waraqaa kennee fi isaan gaggeessee galaa jedhanii gaafa isaan makiinarraa bu'an Kamisetti waraqaa kana shanitu isinii barreesse malee manni hidhaadhaa bilisa isiniin goone jedhanii waraqaa sana irraa guuranii babbaqarsanii namoota sanarree akkuma isaan Kamisetti bu'aniin qabanii galma abbaa gadaatti hidhan jechuudha. Magaalaa Kamisee keessatti Oromoonni naannoo sanaa badii tokko malee jumlaan qabamanii hidhamanii jiran dhibbootaan akka lakkaa'aman eeruun hidhamtoota mana hidhaa Awaashirraa bilisa jedhamanii gadhiifamuun irra deebiin galma abbaa gadaatti hidhamanii jiran kanneen ammoo gara mana hidhaa Shawaroobitii fi Awaashitti deebisuuf wayita yaalan mormii maatiirraa isaan qunnameen yeroof achuma tursiisaniiru kan jedhu maddi keenya kun odeeffannoo qabuun hidhamtoota kanneen halkan gara mana hidhaa bakkeewwan birootti dabarsuuf haala mijeeffachaa akka jiran dubbateera. Naannoo Kamisee Caffaa bakka adda addaa irraa walitti qabamee hidhamee jiru. Galma abbaa gadaa Kamiseetti hidhamee jira. Manni hidhichaa guutee namni ala keessatti ala yaanii aduu keessatti rakkataa jira. Aduu keessatti miidhamaa jira. Warra amma Awaashirraa deebifaman sana Awaashitti dabarsuuf kaanii sababa mormii maatiitiin hafee jira. Garuu isaan dabarsuudhaaf fedhii guddaarra jiranii halkan haa ta'u boru haa ta'u yeroo ta'etti dabarsuudhaaf waan adda addaa shira adda addaa xaxanii makiinaa hunda taargaarraa buqqisanii waan baay'ee shira xaxaa jiranii. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Kamisee dabalatee bakkeewwan adda addaa keessatti baay'inaan qubsiifamaa jiraachuu kan himu maddi keenya kun akkuma kanaan dura namoota jumlaan rashanaa turan ammallee namoota jumlaan qabanii dhabamsiisuu fi ajjeesanii daandii irratti gatuu itti fufuu isaanii himeera. Haaliin bakka adda addaatti bu'ee jira. Kamisee qofa miti. Guyyaa lama dura magaalaa Haxaayyee yaani kaaba Oromiyaa godina Walloo nama tokko fuudhanii hanga ammaatti eessa akka jiru namni quba qabu hin jiru. Asiin duraas nama hedduu walitti qabanii dhabamsiisanii boodarra takka takka reenfa isaanii ajjeesanii bakka itti gataa turan. Oromoon Walloo bineensaan marfamee jira kan jedhu maddi keenya kun godina Walloo aanaa Jillee Dhummugaa mana hidhaa magaalaa Shawaroobiit keessatti ammoo daa'imman haadholii fi manguddoota dabalatee Oromoonni Walloo 500 ol ta'an hidhamanii akka jiranii fi haalli mana hidhaa Shawaroobiit keessa jiru ulfaataa ta'uu isaatiin hidhamtoonni dararamaa jiraachuu dubbateera. Aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Shawaroobiitti achi yoo dabarree manni hidhaa magaalaa Shawaroobiidhaatti hidhamee kan jiru nama 500 oli manni hidhaa suni guutee daa'imman dubartii sheekolii amantaa manguddoo biyyaa garaagaraatti itti hidhamee jira. Haalli mana hidhaa Shawaroobiidhaa suni baay'ee ulfaataadha. Haala isaan keessa jiranillee odeeffannoo naannawa saniidhaa sirriitti argatuu hin dandeenye. Namni tokko kan dhiyeenya kana hidhame Sheek Hussein jedhama. Osoo inni dhibee sukkaaraatiin dhibamaa jiru nyaanni akka hin sheenneef dhorkamee jira. Oromoo Walloodhaa bineensa baay'eedhaan
waraanaan marfamee jira. Dhumarrattis haalli jiruu fi jireenya Oromoota Walloo yeroodhaa gara yerootti ulfaachaa dhufuusaa maddi kun eeree Oromoon Walloo hanqina uwwisa miidiyaa dhabuusaatiin rakkoo fi gidiraaf saaxilamee jiraachuu dubbate. Uummanni Oromoo fi miidiyaaleen Oromoo haala hammaataa Oromoon Walloo keessatti argamu hubachuun sagalee ta'uu fi akka qabu dhaamsasaa dabarfatee jira. Haalli jireenya Oromoo Walloo mallattoo gaafii jala galaa jira. Oromoo Walloo diina marfamee jira. Firri isatti dhiyoodhaan jiru. Oromoo Walloo maal keessa jira jedhee miidiyaan sirriitti hordofee waan uummata keenyaa kana gabaasus hin jiru. Hanqina odeeffannoo ta'ee waan masaalaa naaf hin galu. Haala uummanni keenya keessa jiru kana osoo hin nuffin hojii masaa godhattee haala uummanni keenya keessa jiru kana akka hordofan asumaan hin dhaamsa dabarse. Liiban Jaarsotu gaba. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirreen Cinnii ganda Boolaa Dammaqaatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa miseensota maatii tokko keessaa abbaa fi ilma isaanii ukkaamsee hidhuun qabeenya isaanii saamuun dhaga'ame. Miseensa maatii keessaa namni tokko raadiyoonii Dirree Shaggiritti akka himetti waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'e guyyaa Sanbataa Amajjii 28 bara 2014 qe'ee isaanii bakka isaan midhaan dhawaa jiran dhaquudhaan abbaa isaa obbo Abarraa Nagaasaa fi obboleessa isaa dargaggoo Yoomiif Abarraa ukkaamsanii akka fudhatan hima. Akkasumas haadha isaa Aadde Birraatu Hirphasaa fi obboloota isaa kanneen biroo irratti reebicha gaggeessuun dhumarratti sangaa fi sa'a tokko waliin abbaa fi obboleessa isaa fuudhanii deemuu dubbata. Abarraa Laggasaa Arreensoo jedhama. Yoomiifan Abarraa Laggasaa jedhama. Haadheen isaan irratti ta'e qidaamee guddaa keessaa sa'aatii 10 irratti otoo dalagaa xaafii ta'aa jiranuu namoonni gara isaan yaa'an hin beekamne qaamni mootummaa nama 200 ol ta'anii dhufanii otoo gaaffii tokko malee yakka tokko malee affananii fudhatanii ba'anii qajeelanii gadi isaan geessan immoo kaambii ishii mutuluu tokkee kuttaa'ee jala jirtudha. Deebisaatiif immoo sangaa tokkoo fi sa'a tokko faana fudhatanii qajeelanii haadha koo immoo birrituu kan jedhamtu qaqqaxanii obboleessa koo Gaaddisaa Abarraa kan jedhamu reebanii. Abbaan isaanii obbo Abarraa Nagaasaa cilee gubuu fi hojii humnaa hojjechuun maatii isaanii guddifachuu malee yakka qaban tokkollee akka hin argine kan dubbatu ilmi isaanii kun dhimma siyaasaatiin wal qabsiisanii hidhan jechuuf abbaan koo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo akka nama kamittuu gurraan dhaga'u malee wanti beekan tokkollee hin jiru jedha. Waan isaan godhanii tokkollee hin jiru. Yakki isaan qabanis tokkollee hin jiru. Gara dirreettis gara ittiin shakkiin tokkollee wanti isaan qixxaaree qabanis hin jiru. Abbaan keenya kun qote bulaadha. Nu ijoollee 15 qaba. Nama kasala gubee nu barsiisudha. Nama kasala gubee beelaa dheebuu jalaa nu baasuudha. Nama qansiraa hojjetee dafee dadhabee dheebotee beela'ee nu jiraachisudha. Wanti inni yakka tokkollee dalagee jiru. Isaan wanti waraana bilisummaa Oromoo beekan hin jiru. Akkuma ija isaanii diinuu argamu hin beekan. Agariin koo kun gabaayyuu itti dabalees qaamni obboloota isaa fi warra isaa reebicha irraan gahuun ukkaamsee fudhatee deeme waraana mootummaa Bilxiginnaa ta'uu malee waraana mootummaa keessaa qaama kam akka ta'e akka addaan hin baafanne hima. Qaamni maatii keenya kana fuudhee deeme qaama mootummaati. Qaama mootummaa kana keessa kaabineedha, federaalaa, biyyu hayiliidha, deebisaatiif immoo poolisii Oromiyaati. Ani maal akka isaan ta'an hin beeku. Ani nan baqadhe ennaan mani caafii isaanii arguun waaquma guddaan na baasee isa immoo rasaa isaan ajjeesaa jedhanii biyyuu gabaasanii rasaa isaan akka du'u jedhanii ani akkuma tasaan ennaan lixee arguun ani irratti dubbiin an akka tasaa bishaan wayii dhuguudhanii ol deebi'ennaan akkana karra bahu gaararraa gadi dhufaa jiru an achumaan laga wayii seenee ba'ee. Abbaasaa obbo Abarraa humnaan fuudhanii eega deemanii booda buufata poolisoota humna addaa Oromiyaa aanaa tokkee kuttaa'ee mutuluutti argamutti akka hidhan ibsee nyaatallee akka hin geessineef dhorkamuu dubbata. Maaliif akka qabanii fi haalli nageenya isaanii maalirra akka jiru homaayyuu akka hin beeknes himeera. Nama tokkootti butuu dhoowwanii maalirra geessanii jennee baakootiin obboleessa koo qorachuuf wanti nuti hoo isaan ittiin butanii maalirra geessanii jennee nuti isaan qorannoo hin jirutti butuu nu dhoowwanii akkaataa kamiin waan isaan irra gahan beeknaree kan nuti beeknu biddeen geessuu kaanaa wajjin nu ari'atanii uffata geessuu kaanaa wajjin nu ari'atanii nu butuu didanii wanti isaan rakkina keessan sun gaafatanii jennee adda baafachuu hin dandeenye ittoo nu guddisuu didanii. Obii Waaqootu gabaase. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay mana lubummaa waliigalaa Tigraay dhaabuufi gabaasa Obii Waaqoo Gurmecha Gammachuutu dhiyeessa. Abbootiin amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraay mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa fottoquun mana lubummaa waliigalaa Tigraay hundeessuuf murteessuun dhagahame. Abbootiin amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraay dhimma naannichaa irratti marii taasisaniin
Dhaabbanni amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraay mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa fottoquun addatti manni lubummaa waliigalaa Tigraay akka hundeeffamu murteessu TV'n Dimtsa Wayyaanee amajjii 27 bara 2014 mul'iseera. Lola kaaba biyyattiitti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruun abbootiin amantaa Ortodoksii sabaan Amaaraa ta'an lola mootummaan Itoophiyaa fi naannoon Amaaraa gaggeessan qulqulluu gochuun wayita eebbisanii gaggeessaa turanitti lola humnoonni TPLF gaggeessan cubbamaa gochuun abaaraa turuun ni yaadatama. Amanticha kan saba tokkoo fakkeessanii mana amantaa Ortodoksiitti da'eeffachuun hojiilee abaaramaa abbootii amantaarraa hin barbaachifne raawwachaa akka turan gabaafamaa tureera. Walwaraansa biyyattii keessatti deemaa tureen lubbuun lammiilee biyyattii hedduun kan galaafatame yoo ta'u, abbootii amantaa Ortodoksii sabaan Amaaraa ta'an biratti loltoonni mootummaa Itoophiyaa ajjeefaman akka waan qulqulluu fi goota ta'anitti yoo faarfaman, kanneen biraa immoo gantootaa fi diigdota biyyaa jedhamanii arrabsamaniiru. Lola kaaba biyyattiitti gaggeeffame kanaan abbootiin amantaa walwaraansi dhaabbatee nagaan akka bu'uuf dhiibbaa gochuu dhiisanii gama garee tokkoo goranii labsii anis gara adda waraanatti nan duula jedhu ho'isuudhaan waraanni akka hammaatu gochaa kan turan yoo ta'u, sababa kanaanis lubbuun lammiilee biyyattii kumaatamaan lakkaa'amu galaafatame qabeenyi olaanaan barbadaa'uusaatiin gochaan fokkisaan abbootii amantaa sabaan Amaaraa ta'an mana amantaa Ortodoksii keessa maanneeffachuun dalagaa turan hojii amantaa fi saboota hunda ija tokkoon ilaaluu osoo hin taane hojii loogummaa fi siyaasaan waan guutameef abbootiin amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraayis bu'uuruma kanarraa ka'uun mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa fottoquun mana lubummaa waliigalaa Tigraay hundeeffachuuf murteessuun isaanii ibsameera. Hidhattoonni Tigraay lola daangaa naannoo Affaar irratti bananiin bakkeewwan hedduu to'annoo isaanii jala galchuu mootummaan naannoo Affaar beeksise. Hidhattoonni Tigraay haleellaa torban darbe daangaa naannoo Affaar irratti bananiin Affaaritti godina Killibaatii keessaa aanaalee 5 qabachuu fi xiyyeeffannaan adeemsa isaanii daandii guddicha Itiyoo Jibuutiitti fuulleffachuu mootummaan naannoo Affaar beeksise. Hidhattoonni Tigraay bakka Sardoo jedhamu qabachuun imala gara daandii guddicha Itiyoo Jibuutii taasisaa jiraniin poolisii humna addaa naannoo Affaar waliin lola cimaa irratti akka argaman kan eeru ibsi mootummaa naannoo Affaar kun lola kanarratti raayyaan ittisa bilxiginnaa hirmaachuu dhabuusaatiin uummataa fi dhaabbilee mootummaa adda addaa irratti miidhaa guddaan dhaqqabuusaatiin erga komatee booda humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamuun daandii Itiyoo Jibuutii adda kutuuf fuulleffachuu beeksiseera. Abiyyi Ahmad torbanoota muraasaa dura humnoota Tigraay waliin marii taasisuuf qophii ta'uu Associated Press kan gabaase yoo ta'u, dura taa'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ammoo mootummaa bilxiginnaa waliin mariin adeemsifamaa jiraachuu BBC News Hours himullee waraanni hidhattoonni Tigraay gaggeessaa jiran hanga ammaa akkuma itti fufeetti jiraachuun haalli nageenyaa fi tasgabbii biyyattii ammallee qarree balaarra jiraachuun beekameera jechuun kan gabaase Liiban Jaarsooti. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneerra. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa.